ay dowladdu barna rabada jirta ay laakiin banee sidii wadi male reediye alubu ko caalan jalada tuga alubu ke caalan jalata baayena wati solare dowladdu ko ogondo kisen kat ijike silalu oso tiyadini sifuda awota igare oso tiyadini kamiti nama fuda bara dikaro bina maro mana sitanne halala sotagaru ayeme nagatti Ohiya, beredu la kasula di Tunisia. ohiya mituon ga tagana nyasina tagar managa dimban san tanjalo tun Ohiya, kejibni di Simbas. Ati ni politi du barakabda. Akuma tin tanamma kejibu kana do politi te sanit saka kejibu dia. Garu wa umun da ku wa ngari. ohiya dile kanon da maltu saatu se garu mota sidde jira yo ta sidde jira te ran sita boduga Silana ma ke hayati kejiban injalatan. Garu ga fasarati behan. ka ya bada ka kasu duga dubba ha ujibara fankenyam bonna oso ati duga Ajeme walillalla. Sau politi te tille. Abo boleso nadagesa sobo wallalle ti mitakhalifne sobne akana majala bo wambe inu mane abo ki ala kamati swam ta mana berkenyi jirati ko ma dilanta kula do esi negetu abo kiya ula itori sideni roten ndemeti yana ayen negetta bilbila zam za bilbila sani be ga bilbila ansra fuda barjo mahriya ke na ko chira mai lan Jangan jangan nasib ini sebenarnya nopo. Hai beredin, ada turut saya gula, jalan mau ini sudah gede. Berarti kau delega mana kesatin negabe sama habis seratro. Hai beredin, halan ini saja, maaf nih rabat digari. Anu ma putih ni anu kan negaru situ bagaimana anu mantra. Mal jirta yawo kiyam meeqan osoo dallaa keessan jala taa'u abbaan keenya xaanari si barbaacha yaame Abota ega. nu kafaltaasan antuu taaluu budaa adurreedhaa dhaba abbaan keenya guyyaa meeqaanaa jallaatti bitachuu deemu akkanatti jabaase akkan malaal Harre sabat. ilmu obboleessa keetii saniitu na fide sanumaa fi jechuun obboleessa kee ni beektagaa akka dubartoota namatti fayyadu beektaa mira sanumaa jecha Hayya asirratti maal haa goone jechuudha. hayyee maal turne beektaadha bootu mucaa hiriyaa hiyyaa tokkotu jira isa sanii yaama sammuuda ati biyya bisa yaamu irra gabbaateeti isaa wajji akka nama wal jaalatutti dhaabbattee hojii haasoftaan sammuuda irratti obboleessa kee ni dhufanii beektaa inni nuyi amala isaatiin akkasiin lolaa dures garuu inni fi akka waan itti jiru leen beektaa miti saniifuu akka nama isaa hojii wal jaalatutti dhaabbattee hojii haasoftaanii sammuuda waan dhufu walumaa laalla.
Hayya akkana taanaan waan ta'an suusanaa kan kanaaf uumamu taate. Wayii sitti hime ammaa baras dura nama hojii dhaabbatu jira mukoota akka hojii haimee ammaa wani ilaalla. Kun laal gaa arki laal agartee miti. Hundee kottumee guutak. Ayyaa waan jiru waliin laallatti sillameen haasaa bakka. Ayee bareediyee dhugaa ansiin jaaladha naamana tabiraataniin jaaladhu hin qabu. Ijumati yamu isuma dhiiro. Dhaabu. Nagalaki sahaa. Oo sii dhaabbadhume yoo ijaa gurguddoo tana qabda ijati yemmuu eetta sanuu. Bara obboleettii yaasoo hin jiran obboleettii dhiirri jaasuuti. Obboleettii namaa karatti akka itti haasawatu ni beektaa? Sanuu obboleeyyiin namaadhaa obboleettii jedhama. Ookiyyaa obboleettii namaa maal kun agarte? Agartee meetii amma akka itti garaan si gubate. Obboleettii namaatillee gizee itti akkasii wajji dhaabbattee sanuu ati taan asitti agartee achitti ustee itti hijibu. Garuu ati har'a qofa hojii agarteeti obboleettii yemmuu jettee itti waan biraa jechuu deema. Saniifuu waan akkanaa dhiisi wanni akkanaa kun sirraan bareeda. Atiin silaa nama gorsuu qabu malee nama gorsamu. Saniifuu obboleessu waan akkanaa kun sirraa deebi'u ganaaf illee. Idaan akkasii adeeme gaa bakka ammaan tana innilleen obboleettii biyya gubee bakka anilleen gubee aarsa isa. wantu ifam ana kanan sen